artistii asitti na ilaale kolfaa deemi. Injiru inni gaa. Artii ma guyyaa wajjinni artistii taane shamarran hundi lafa dorganii itti kaayaa isaanii. Barri kan keenyaan hunda bareeda. Narratti ol lolaa artii. Nagoon immoo. Namni hundumtu qofaa isaa deemu. Namni hundumtu qofaa kolfaa deemu. Argaartaa gurbaasa. Baay'ee kun jaallatee miti. Dhaqee an bilbila dhaqee fudhu, an dhaqee fudhadhu. Jireenyi qofaa si boonsistii, qofaa si kolfisiistii. Haali jireenyaa kanaan immoo utuu qofaa kolfuu baattee nama dhiba. Kan qullaa buustee deemtudha. Inni ulfaata haalichi garuu mee maal gochuu qabna ree? Ati akkamittiin jiraataa miindaa sana? Wayyoo waa'ee miindaa sanaa nan gaafatiin. Waan tokko nu gaan jiru baqa miindaan kana jedhee sitti muun danda'an. Taaksii raasii hafa? Wayyoo taaksiin immoo dhengadda darbi. Baatii mataa raasii hafasiif? Homaa waan tokko illee naanafu. Ambaayizuu yaala kanaan jaarsa sadeen gaddaatti hirumuun kun oolu. Eerumtii immoo maal argata? Sanumadha jireenyi waan tolchaalu hin jiru. Akkeetti rakkachuu koo mannaa dee ijoollee ijoollee rakkachuu naa wayyaa. Miti. Eerumtii waan furmaata argatu sitti hin fakkaatin. Baga gatii baafne baga aarsaa kaffalle aartii Oromoof. Warri amma ol fuudhan iyyuu karaa kamiin walii nu jedhanii waan yaadaa jiranidha. Wala saartaa waa'ee walii kumti maal goota beektaa? Nama magaalaa isaa nama qabeenyaa qabu isaa tokko laallattee maaliif rakkachaa jira dareen? Inni ati qabeenyaa laaltee dhattu ati qabeenyaa isaa laaltee dhatta miti yookiin bifisaa yookiin amallisaa umuriinsa amma inni dheengaddaa namitti jettu suni abbaa keessiif hin ta'u? Waan an godhuun qabu waan kana yaadu ani ishee kana illee yaadu. Arras qofaatti rakkataan jiran maal ta'a dhaqee isaa jirra akkadee reebii mucaa modee mucaa koo jirra akkachuu naa wayyaa. Rakkinni koo waan hin hafneef dhaqee rakkina biraaf dabaluun barbaada. Waan si gaafadha. Miindaan kee maal si bitee maal irraa si hafe? Kiraayima? Waan si dhibu keessaa kiraayima na kaffalee liqiidhaan hin jiraadha. Nama liqiin jiraatutu jaarsatti neeru minettaare. Liqiinu jaarsa harka laachuu miti kaayi. Maal taatee dhiisi wanti godhamu jiru leensa. Harka laatteennaani bakka boris iftaanis achi galtees ikkoo bor nanii kaa jetta. Dhagaan jiru. Inni kus anoo jaarsichi. Namicha dheengaddaa sanallee dhiisi. Waan an godhu qabu. An kanan jedhu garuu yoomuma hojjetaa biyya kanaaf miindaan dabalame akka garaa isaatti quufee nyaatee bulaa. Yoomidha guyyaa akkasiitu nan yaade yeroos. Boontu waan tokko sitti immoo awwantan tokkoof tokko wanti gochuu qabu jechuudha. Hojiirra dhiisee tiraafikummaan beeknaan tiraafikiin dorgoma. Dhiisati moo? Shamarran irra tiraafikummaan hin bareedu maalaa softi kun immoo? Maali leessa? Dheengadda maali mucaa ishee tiraafikii fudhachuun dandeessu mala ammaltummaan leellaatan atiillee ishee laaddeetti hin jiru inni sadis shamarraniif namni kana hin laatu maal jechuudha isumati beektuudha dheengadda argine irra tiraafikii ishee shamarranii malee hojii angaruu kan hin hawwu yoo jiraate baay'ee warra hojii dhuunfaa qabanii ofisaan hin jiraachisu ofisaan irra darbanii maatii isaan hin jiraachisu. Inni sirriidha leensa garuu immoo akka yaadu miindaamti dabalamee hojjetoota biyya kanaafi miindaan dabalame even nuunis dabalate jechuudha. Akka garaa keenyaatti jiraanna jedhee mayyaadha guyyaa tokko. Intaa garuu barattee waggaa 15 barattee waggaa 17 barattee damoosni si kaffalamu. Nyaata keera darbee uffataaf sin gahu jechuun maal jechuudha kun? Dhaqee qaanessuu laayee deemee sobee xiqqoo taphachiisee bilbila kootti hin kennu. Kasheen yeroo biraa deddeefitee sitti na barbaaduun godha malee. Wantu mucaa sana argaa jirta na gaddisiisaara. Innis akkuma jireenyuma joorsee akkas gochaara. Jireenya joorsee akkas godha yoona waan godhu wallaalii. Baay'ee namni gaafa irra kolfu boruun bu'aa jedhu. Maalo sana laali jireenyuma takkas gochaa deemaara. Yoona saggootti ulfaatee waama godhu dhabee akkas taara.
jireenya itti taphatu. Gaarii? Nagaadhamtee? Taa'umdiddaa? Akkuma qabtaa? Ay booni koo. Mana immoo akkasin baay'ee dhiphachaa jirtan eessatti beekna? Eessatti arginee beekna? Dhaqnee bilbila immoo gaafannu maal jettanii? Mallattoo Silaasaa Waleessaa tokkodha. Jaallatee milkaaniin akkas ta'u. Rakkoon qabu jechuun artistiidha. Artistiin kan sabaati kan uummataati. Kanaafuu rakkoon qabu qaaniin qabu. Artistiin as keessa. Artistii fakkaannaa. Artistii fakkaannaa. Jechuun maybe ol sitti fakkaannee ta'uu danda'a malee as keessa. No jechuun amma qaaniin qabu bilbila ol gaafachuu suuraan ajjin ka'uuf barbaaddanii akkasin dhiphattan maal jechaa turtanis beekaa al tokko kan uummataa waan taaneef amma nuti obboleessoo nagaadhamti moo rakkina akkasii gochaa amaluma keessan akkasii nama loltu gara jalqabaa rakkoon qabu suuraan ajjin ka'uus yoo barbaadan ani artistiidha. Jireenya kana irratti nama lollee dandeenya gaafa yaaddu. Iyyuu baachuun nutti ulfaateera namni hin barre. Siinoo kam akkasii gochaa si fidee argineerra. Asii bachisi daddarbachaa. Ay jireenya. Baay'ee kolfi keessan immoo baay'ee bareedaa. Hojii aartii keessatti hirmaachuuf illee fedha yoo qabaattanis rakkoon hin jiru sin gargaaruu nan danda'a. Jireenyu aartiidha beekama nutti hin qoosin. No qaaniin qabu bilbila fudhachuun qaaniin qabu baay'ee. Qoosin obboleessaa isaa Waan maali haasa'aa? No jechi koo anamma fiilmii tokko keessatti hojii siinii sadii hojjedheen jira. Hojii kan biraa tokko keessatti immoo short movies kan jedhu keessatti waan kam rakkoon qabu qaaniin asin rakkoon qabu. Nan qabin obboleessaa koo. Kanaaf nama nu fakkaatu si jalaa bire. jechuun hojii aktiin keessan baay'ee namatti tola fakkeessuudhaaf yeroo isin yeroo addana ga'e jijjiirtanii yaada keessanii silaa abbi jireenyi sammuu si tuqeera jechuudha si. Jechuun sin beeknuudha amma fiilmii keessatti waan tokko keessatti galma giddugala aadaa Oromootti si arginee hin beeknu. Orre aartii kee yoo moo hojii aartii keessatti waanuma tokko hirmaannaaf gochuuf yookaan immoo dhuftanillee ilaaltanii hin beektan xiqqoo ishee tarii namoonni yeroo baay'ee hin qaana'udha. Nuun amma nuun qaana'u. Isa illee hirmaannu waan qabaachaa jiru nutti fakkaatu yeroo kana. Jireenyi waa'ee jire. Obboleessa koo Jamaalis ta'e Jamiilees ta'e nu waan nu ilaallatu hin qabu. Nuun waa'ee. Ay Jamaali. Jamaal. Jireenyu. Jamiila nutti ta'a. Jamaal irra darbe. Jamiilaa beektamni. Jechuun yeroo biraaf as hin ta'a waan ta'eef fudhachuu dandeessu har'a hin kennu. Kanaafiyyuu rakkoon qabu maal qaaniin qabu ilaa obboleettii koo maaltu jira beektaati nuti amma kan uummataati laa. Jamiila Jamaal edhe. Jamiilee taasaa. Isuma nuun silaa gaddaa fi ollee dhufee akkas nuun jedhaa. Rakkoon hin gaabbitu booddee jechuun booddee waama fedhee hin gaabbitu rakkoon qabu haa. Shorti maal ture? Rakkoon qabu hojii baay'een hojjedhe laama shorti mufichi. Sitummoo maalillee isaa ammaa fakkaatu mooyi. Hojii gabaabaa tokko keessatti baay'ee hirmaadhee. Bireessaan irraa sikka. Asikimeleen. Beekamu namni baraka. Nuti immoo kan uummataati rakkoon tokko hin jiru. Dibee waas xiqqaafudha. Rakkoon tokko hin jiru. Rakkina irratti rakkina. Abbee nurraa deemi nuuni kan hin dhufne. Ay hin gaabbitu booda. An xiqqoo rakkoon qabnu amma nuti. Jechuun rakkoon hin jiru. Jabaadhaa aartii keessatti hirmaachuuf yoo fedha qabaattan bifa keessan kanaan haala keessaniin isin gargaaruu dandeenya. Maaliif nun artistoonni warri gara fuulduraa jiru ijoollee gara booddee jiran gara fuulduraattis fiduuf karoora waan qabnuufi. Taasif nus karfiin keen bareeda. Bareeda. Baay'ee galatoome. Kana badhaasannaa kenname. Iddoo kana garuu waa tutti bu'eera. Yaa rakkoon qabu laama. Naannoo salleen hin argite. Itti bu'uu danda'a. Artistoonni badhaaf hin eeggatan. Of hin eeggatan. Uummataaf nu eegganna nuti malee. Artistii ta'uu isaa amanteettai? Namantee? Artistii jireenya artistii si goora. Jaallatee miti soo. Rakkina jireenya artii gochaara. Tole bilbila
yoo fedhan qabdan ta'es rakkoo anamma isinii kennuufis fedha isaan qabu. Obboleessa koo waa'ee kee nutti murufte moo waa'ee keenya baruuf dhufte? Waa'ee kee nutti murufte? Jechuun dhiphina keessanin arge yeroo isin si'achina ilaaltanii dhiphattan kolfitan attam goona dhannee bilbila kaafurannu dhannee wajjin suuraa kaanu maal jettan sanatu xiqqoo. Dhuguma artistii taateenaan waa'ee miindaa hojjettootaa irratti waa xiqqoo isheen hojjettu. Miindaan hojjettootaa akka dabalu. Kan sirrii bude engadda yaada kanan barreessaa ture miindaan hojjettootaa dabalu hojjettoonni jireenya jiraachaa jiranii baay'ee tulfaateera kira mana kaffaluu hin danda'an waan baay'een dabaleera kan si ajaa'ibu waan baay'een kaasaa ture. Artistii nama fedha artistii ta'uu qabda. No hojiiwwan keessa galaaman jira. Malee amma waan galtiin qabu. Kan yeroo baay'ee isin ijji furachuu xiqqoo hin danda'u. Yeroo biraa wal arguu dandeenya. Bilbila rakkoon qabu yeroo biraa isinii kenna. Tasoolee rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Jamaal. Mama fedheefu Leensaa. Leensaa. Boontuun jedhama. Boontuu. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Jabaadhaa. Baay'ee ulfaadhaa. Baay'ee galatoomaa. Suuraas yeroo biraa kana rakkoon hin jiru. Gaafa deemtu muka kallattii maan deemtu. Jireenyi biyya kana qaata walitti hin goobesim. Akkamitti deema? Maal beektaa Boontuun? Ijoolleen keenya shima tokko kaameraa fuuldura taa'anii waan xiqqoo hojjetanii naan artistiidha beekamoodha namni hundumtuu isaanii ilaala waan ta'eef jira miti beekaan isaaniidha beekamaan isaaniidha filatamoon fudhatama kan qabu isaaniidha. Guyyaa lama kaameraa jala darbanii naan isaan bakka an beekamtiin qaba jedhanii. Utuu waa'ee aartii beekan yoo lakkiin Boontuun aartiin maal akka ta'e maaf akka hojjetamu kaayyoo aartii. Bu'aartii isa kana beekan tasumaan beekan isaan kaameraa majalla dhaabbatanii akkas jechuudha meekaan deemna nulis nu kun qaburama artistii Jamaalee dheetu peejii banataa laayikii foolooyerii injibbita gaafa saraarra deemu gaala akkas jedhee deemu miilli isaanii kun gara rakkina dhaama uummata sagoo irratti baatee deema.